qabsooytu tana. Yeroo lama qabsooyneeti. Injifannoon dhuftee namumaa kannanii bahan. Obsan qaban ni jarjaran. Abbuma barbaade siyaasaatti hojjete jechuudha. Mataan na dhukkubaa yeroo lama waan ta'eef. Lubbuu hedduu wareedee jechuudha. Dhiigaan jibbeemma. Waan ati haasa'etu kanaaf naaf hin galuun. Wanni na naasa'u kanatu Oromoof gala. Wanni nama haasa'u jiru kana. Inti ijoollee xiqqishoodhaa miti. Obboleesso waa'ee uummata Oromoo haasa'utti jirra. Waa'ee uummata Oromoo gaasoo inni waa'ee warra siyaasaa haasa'uu dhiisi. Ebelu kana jeemmanni ebelu kana jeedhaami. Kanu caalaa waajee hin jiru. Ebelu kana jee dhiise kana uummata haa gargaaruun siin jechaa jira. Ebeluun keetis maariyyoon keetis haa gargaaru. Shaneen keetis Oromoo haa gargaaru obboleessa kiyya. Jawaar ati baantus Oromoo haa gargaaru. Abiyyiis Oromoo haa gargaaru. Wanni amma siin jechaa jirru. Oromootti hin duulin eenyumtiinuu siin jechaa jirra. Uummata Oromootiif nagayaa kannanii siin jechaa jirra. Uummanni Oromoo waan biraati. Uummata Oromootiif qabsootaa mi waa'ee uummata Oromoo dubbadhu ka. Uummata Oromoo kana dubbachuu ati waa'ee dhaaba siyaasaa malee waa'ee Oromoo dubbachuun beektu. Dhaaba siyaasaa moosisuu deemta moo ati rakkoo Oromoo haasofita moo waa'ee dhaaba siyaasaa natti haasofita? Gootummaan kan kee waa'ee siyaasaa haasa'uudha moo waa'ee uummata Oromoo haasa'uudhaati? Waa'ee sabaa haasa'ika. Waa'ee ulfina sabaa haasa'ika. Sabni Oromoo waan hin haasa'in maal? Sabni Oromoo haasa'uun barbaachisuu bara. Maali haasa'u naaf ati haasa'u nurra bara? Sabni Oromoo bara haasa'u waan hin taane booyi. Sabni Oromoo bara gochaan ta'e waan ta'e kana. Gochaan qabsaa'ee bara sabni Oromoo yoo qabsaa'aa ta'e qabsaa'aa kanummaan ati ta'e girtuu yoo qabsottis ta'e saba Oromooti. Qabsaa'aan saba Oromoo caalee hin jiru bara. Haa warra siyaasaatu saba Oromoo caalee qabsoodhaan gootummaadhaan. Haa Oromoo warra siyaasaatu Oromoo caalaa furmaata Oromooti. No. Eenyumtinu Oromoon caalu. Eenyumtinu. Biyya isaa irratti Oromootu miidhame. Oromootu du'e. Dhaaba siyaasaa osoo hin taane. Warra siyaasaa osoo hin taane. Warri siyaasaa ni naggadee malee maal ta'e? Maal ta'e? Maal ta'e? Oromoon taphate malee warri siyaasaa maal ta'e? Oromoo guutaa kachi gurguru maal ta'e warri siyaasaa maal? Biyya isaa irra akka dhiigee kabeelewe. Arrallee ka biyya isaa irra buqqa'aa jiru. Biyya isaa irratti tumamaa jiru saba Oromooti. Dhaaba siyaasaati miti. Uummanni Oromoo biyya isaatirraa garatti deemuu hin qabu. Lafa isaatirraa garatti deemuu hin qabu. Saba Oromootiif dubbanna. Saba Oromooti. Saba Oromooti achi eenyuma hin beeku. Lubbuuti yaa hin beeku saba Oromooti achi. Biyya isaarra ka miidhamaa jiru. Karoorrifamaa jiru. Ka obsatee waa hunda wal madaalchifatee deemaa jiru saba Oromooti. Sabni Oromoo garatti baqatee biyya isaa irraa deemuu hin qabu akka dhaaba siyaasatti. Ati waa'ee dhaaba siyaasaatii fi waa'ee nama siyaasaas si dhiba. Oromoo caalaa warri siyaasaa waa takka waan beeku waan Oromoofis godhu hin qabu godheetis hin beeku. Qabsaawwan saba Oromootis saba Oromooti. Kan hin beeku'an. Saba Oromoo ka caale dhaaba kamuufiti. Dhiira kamuufiti. Hattuu yoo ta'e malee hin jiru. Eenyumtinu. Eenyumaa saba Oromooti jechuun hin beeku. Dhaaba kamuu hin beeku. Goota Oromoo caalaa, saba Oromoo caalaa. Amma rakkina kanaaf dhaaba siyaasaatiin Oromoo gargaaru saba Oromooti. Laal
rakkuma manu mudate kanaaf kakalee isaas nu mudatuuf kan gargaaraa jiru eenyu saba Oromooti. Mana Arabaa keessa hojjetteeti uummata kanaaf daabboo bitti. Gaala Arabaa tiisitee fincaan faranjii dhiixee nyaata bittiif uummata Oromooti kun. Dhaaba siyaasaatiin miti. Hoggana siyaasaatiin miti. Miti. Kallama tokko jettee tokko baasuudhaaf warri siyaasaa kaamoo mirga tokko illee qabu. Kijibaadha. Kijiba. Kijiba. Suma kana laal biyya Awurooppaa keessatti biyya faranjii keessatti kamiidhamee nyaata uummata kiyyaa bituuf amma rakkoo dhufte sanaafis ka gargaaru eenyu uummata Oromooti. Akkana moo kanaame? Akkana moo kanaame? Dhugaan saba Oromoo mataan dhukkubsuun qabu. Akka kanaati. Kanaaf sheekan keenyaas isin dargaggoon abshir hin fedhan nama uummatuma keenya gargaarummaa. Jajjabaadha. Walii galee furmaanni waa hunda laaquun hin barbaachisu. Akkuma nutti waa'een sabaa akkuma sitti dhufetti akkuma barbaaddetti waan dubbattuu miti. Eeggachaa dubbachuu feeti. Akkuma sitti dhufetti waan haasoytuu miti. Waa'ee sabaati, waa'ee uummata kabajamaati, waa'ee abbaa keenyaati, waa'ee waan ijoollee xixiqqishootii mi haasoon nuti haasoyin. Akkasii mi. Waan sabichi murteessee irratti murteessina malee bar. Sabni keenya akkanaa akkasii jennee lafa kaa'uudhaaf hin dandeenyu. Kanas beekuu qabda. Haasawni namni barbaadu warra siyaasa irratti urginya amma bobeessu maariyyoo caccabsine asii guuranne haasawa kijiba fokkorsuu miidiyaa irraa sirba fa'a. Sirba keessan kaza laalam hin dhumne. Sirba karooraan sirbamaa bar warraa isa hoggaa karoorsi nu garte adeemsa qaba. Akkanumatti hin iyyan. Ganni hundi karoora qabdi. Qawweenis karoora qabdi. Yeroo haatu qabdi. Akkanuma dirreerra dhawanii hunoo asi gubne. Macaawachuma gootanii uummata kana. Saba Oromoo kana. Mee atu laale kaa kairoo. Mee laale kaa. Mee laale. Sheekan fa'aa arrabsuu dhagaa. Eegaa. Ammas kan isin taphachaa jiru TPLF fi faannoo fi miseensota isaaniiti.
Oromos dabalate. Hattuna kasani. Siyaasadha. Shakin gabaadeen. Waan amma gartee ortodoksii qalan siinjaan kana Harargee irratti TPLF kana dalaydee jirti filmii kana. Ummata Harargeetu Amaara Baddannoo qalee hallayyatti naqee Hargeetii Mojotti biddatti qabsiisee janiiti filmii dalagan. TPLF onni filmii dalaganii nu garsiisan noo akkanatti harma murree akkanatti tamurree waraana bilisummaa Oromoo li qabanii warra arga qanne. Video nuun finne laal bilisummaa Oromoo jee deemu kunis boolakkisii taargeetan ta'iniiti waraanni bilisummaa Oromoo adeemsaa fi heeraa fi seera qaba heeraa fi seeran diigini yeroo qabsooyte heeraa fi seera biyyattii kabaji addunyaattis kabaji heera qabsootis kabaji seeraan deemii hoggaati jetteen kunoo gubnee siin jaa bar. Mee qabsoodha kanaa maaligaa? Mee maaligaa qabsoodha kanaa? Maariyyoo gubnee asirratti injifannoo kanaaf innee siin jaa bar. Seera qabsoo keessa hin jiru kaa seera addunyaa keessa hin jiru kun. Gubuuf hin qabsaa'u kun. Biyya isaa gubaa kanaa waraana bilisummaa Oromoo jechuunis na rakkisaana. No, man. No. No, obboleessa. No. No, obboleeyyin keenya. Kun Oromoo balleessuudha jedhama. Gaafii Oromoo gurguruudha jedhama. Akka Oromoon sagalee hin qabaanne taasisuudha jedhama. Qabsoo badduun isii tana. Oromoo tana akkatti dhaamsan laal. Si faarsuu namaan fudhatin ka. Si nyaachisuu namaan fudhatin ka. Maaliif si nyaachisee beekuu qabda? Dubbiin siif hin qabsaa'aadhaa miti bar. Akkami sii qabsaa'a? Heeraa heeru diiguudhaan siif hin qabsaa'a jeeti sirra qabsaa'a. Way heeraa fi seera qabdi gaa. Mootummaa maaliif balaaleffannaa uummata najjeesin jenneeni? Biyya gubdeenneen ati hoo maali? Ati mootummaan addaa? Ati shooror keessummaaf qabsooyte moo? Maqaa qabsoo Oromoo keessa hin jiru kun. Kunoo kana qabeenya gubnee sooressi qabeenya abaluuti. Hoggaa barbaadan Oromoon baaletti amantii kanaan shakkamee jira warra shooror keessaa hojii jirtanii siin jaa bar. Laal Oromoof qabsoo inni siin jaanii kana siin jaanii bar. Laal. Hai. Maal jechuudha gaa? Motora yaadatan biyya kan gubnee jirraa siin jaa bar qawwee ol qaba. Yaadatarra inni qabsaa'aadha beeka dhugaa. Yaadatarra inni qawwee ol qabu sun gartee qawwee ijoollee daa'imni nuu qabdu. Qawwee wallaalummaa hidhatee wallaalummaaf qabsaa'aa haasa'u wallaalummaa haasa'u. Uummata Oromoo keessa deemee biyyallee balaa galchuu namni tokko seeraa fi heeraan dhokatee qabsaa'aa yeroo qabsaa'u. Qabeenya uummata irratti hin qabsaa'u. Nuti qabaataan Oromoo maa harkataadhaa miti. Yaadataan biyya alaatti fide motora gurguree kaa. Abbaa fedhe irraa bitatattis irraa bitatta. Qabaataan Oromoo tokko akkamitti aarseeti sheek. As garagalanii immoo sheekotii manzaraadhaa jedhanii sheekotuma Haajuma Ibrahim fa'aa eegaa isaantu manzaraa kaayata gasheemiin fa'aa. Haa majlisuma kanarra maatattaanidha. Kaabinuma caffeerra jirtu gaammata mataa ol qaqqabachiifne tana. Laffaaneeti barate waan ittiin dafqiniif kaabinee tana milishaanis qabsaa'uun dirqama. Oromoon qawwee rukutuu beekaadha. Hara feenee keessatti leenjifna saba Oromoo. Hujii qabnarra. Milishaan raayis hujii qabna.
Waa malee miti. Poolisii Oromiyaa irraa hojii qabna. Qabsoodhaani. Tolaawwanni dhufeen jiru. Saba kanaaf yoo qabsoofne. Oromoo irra qabsaa'aa Oromoof hin qabsaa'an hin danda'amtu. Kun qabsoo Oromoo balleessuudha. Waraanni bilisummaa gosa akkanaatis hin jiru. Hundinuu waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromooti. Asitti haasa'u jiru kun waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo hoggan ta'u immoo akka heeraa fi seeratti hin ta'a. Waliif gallaa bu'aa Oromootiif qabsoofna. Sirna kam keessattuu obbo Shimallis Aangoomuu na aarsuun qabu. Yoo waraana bilisummaa Oromoo ta'e Oromoof hin qabsaa'u yoo ta'e Abiyyi muudamuun isaa na aarsuun qabu. Kaabinoonni awwaluunfaan sheemiinfaan sheekan keenya guddachuun isaanii na aarsuun qabu. Oromoof hin qabsaa'u yoo ta'e abbootiin qabeenya gurguddachuun na aarsuun qabu. Maaliif na aarsaga? Maaliif yoo dhaban yoo isaan aangoo kana dhaban aaruun qaba loluun qaba. Kanaaf hin lola waan ta'eef bu'aa Oromootiif hin lola waan ta'eef. Eekaa akki dhugaa kana moo kanaame? Uummanni kiyya carraa argachuu qaba mootummaa san keessattidha. Itoophiyaa keessa carraa argachuu qabaadha. Carruma inni harkate kana harkaa abaara harkaa kuffisaa. Hay namni biraatu hoggaa qabsaa'u uummata isaa irratti hin qabsaa'u barmee ilaalame. Abbootii qabeenya isaanii uummata tokko gartanii isin. Maaliif uummanni keenya qabeenya dhabe jee lola malee? Aangaa'ota isaanii aangoo maaliif dhabne jee lolaa bar namni? Malee aangaa'ota isaanii tuqanii bar. Hay aangaa'ota fi arrabsaa. Dooktarri isin jalaanaaf. Ministeerri isin jalaanaaf. Atileetiin isin jalaanaaf. Wallisaan isin jalaanaaf. Sheekkan isin jalaanaafan. Maali isin ba? Nurraa gaddaabbaddu kaa. Hinaaffaa fi qabsoo waan garagaraati bocola. Saba kanan bocoliin kaanutti. Hinaaffaa ta'e dhiisi kaa. Eka. Bulaa jirti arraa miti. Hundi keenya ittuma jirra. Hundi keenya kan rakkoo hin qabne hin jiru. Rakkoo amma dhufee mimma rakkoo nama sii galaa waa meeqa naasee jira bara amma sii galaa wallaahi jee. Rakkoo arsii irra sii galee ka. Rakkoo harargee irra sii galee. Hamma taphattoota Manchester beektu rakkoo arsiin beektu. Hamma waa'ee Arsenaal haasa'uu beektuu fi taphattoota san qarshii birrii isaan qaban beektaa miseenaa kee haasa'uun beektu. Afaaniin uskaa. Nurraa uskaa. Waan baramee akkasitti lallabne mantani lafaa kaatee arsii wallaahi afaanii miidiyaa irra wayii. Mu jaalatammoo. Arsiin kan nuti maraataa jaamnuuf kana. Harargeen kan nuti maraataa jaamnuuf kana. Kan oboolla galleef kana siif haaraya. Siif haaraya. Ruma sii gala shanyii leenjisoo diigaa. Shanyii jaarraa abbaa gadaa. Shanyii Abbaa Jifaar, shanyii Taaddasaa Birruu, har'a sii gala googaa miidiyaa irraa kaate.
waan akka tasaa isaa haasoo kana. Amma haasoo biraa dhiisiti. Waan gargaaru qabnu haa gargaaru. Bakka jirtuuf jaari waan biraa haasa'uu dhiisi. Yoo ati jarmee qabaatte, yoo ati cimina qabaatte, wanni biraa tokko illee hin jiru. Jarmee dhaaba siyaasaa osoo hin taane, jarmee hawaasummaatti jabaadhu. Laal. Eenyumaa hin ta'in Oromoo ta'ee jabaadhu. Saba ana kanatti namana. Saba jaba jarmee qabu. Ka siyaasaan hin daa'in. Siyaasaan si jidduu galuun qabu jireenya hawaasummaa hamma siyaasaa if jidduu hin baasinitti. Bakka deemtu kun dhaaba siyaasaa kanaa kun dhaaba siyaasaati hangan dhiisinitti. Laal siinaa kee hujiraa bar. Laal. Hoggaa dubbiin ortodoksiidhaa dhufte faarfadheetiin si garsiisa. Faarfadheetiin akkamitti akka hawaasaa hojii deemtu. Bar tokkummaa hawaasaa gajjaaruuf si garsiisuufiin faarfadhaa bar. Han musliimaa bar. Nin beeka garuu. Ta musliimaa hoggaa dhufte akkasittiin akka qabsoo shororkee isaan jenne qabsoo ta'eetiin. Si garsiisuufi bar. Qabsaawwan sirrii isa kana. Dhaggeeffadhu. Dhaaba siyaasaatiin hoggaa si dhufanis noo jeetiin keessaa walabachisi baasa. Dhugaan isii tana. Ati qulqulluudha. Waaqeffataan hoggaa dhufees akkuma waaqeffataa wajjin itti oofu sanittiin akkasumaan dheengadda itti oofu kana si garsiisu kanattiin akkasumatti hin oofa. Aadaa tan teeti hundi. Dhaaba siyaasaa keetiis kaafaa'oonis keeti, abaa'oonis keeti, badhaadhinnis keeti. Biyya bulchaa jiruun hoogganamtaan siin jechuutti jira jechuufi. Abaa'ummaanis nan caaltu jechuufi. Wabummaanis nan caaltu, kaafaa'ummaanis nan caaltu jechuufi. Amma immoo ka biyya bulchaa jiru badhaadhina. Abaa'oo miti. Kasi furuu danda'u badhaadhina. Dhaabni dhaaba keeti. Ifa. Mootummaan Itoophiyaa badhaadhina. Biltsiginnaadha. Abaa'oo miti. Ka biyya harkaa qabu ammas milishaadha. Waboodhaa miti. Kun waan biraati. Rakkoon uummata keenyaa amma rakkoo tanaa miti. Rakkoo abaa'oo ta'uu, rakkoo kaafaa'oo ta'uu, rakkoo maaree ta'uutii miti rakkoon uummata keenyaa amma haasawatti qishaa kan haasawuun fedhu. Ta'oobummaa teenyaatii fi tamaarriyyoo keenyaa kophattichi bahannaan. Akka nama hogganaame Oromoon Oromoodha. Oromoo akka Oromootti dubbanne jechuu keenya. Kana. Uummata keenya ka gargaaruu danda'u isuma kana. Akka kanaati. Tanaafin siin jaabar. Laal miidiyaa kana gubbaa. Ajaja majlisaatiin ala, ajaja warra da'awaatiin ala, nama kiristaanaatis Yesuus jettee hin tuqinii jee himeetiin jiraa bar. Waa hedduun dubbadhee bar. Silaa dubbii maraataa dhageessee bareessee isa jirtaa bar. Waumaan ansiin jeessi dhufaa bar. Wanni biraa hin jirtu bar. Na ajaa'ibsiifta hoggaa irra geesse maaliif ati dabartee gartee dabartee alala guurtaa mi nama du'eefaa qabrii keessa barbaadda. Kasii miti. Namni dabballee sabaati irraa leenjifama. Dabballee sabaati, dabballeen sabaa maraataa sabaati waa hunda dubbata inni. Tartiiba sii galcha.
Rogeessa ni rogeessa. Amma dubbisii galte. Baaqaa calladda sii baasee bilisa si baasa sammuu wankee kana. Dhaaba kam jalaahu bilisa bayyate Oromoodhaati sabaa siin jaa. Mootummaa irraa fayyadamii siin jaa. Waan hin fayyadaminiif waan dhabdeef ni lollaa siin jaa. Maaliif fayyadamtaadhaa miti? Wanni lolaa jirruuf fayyadamuu keeti. Mootummaadhaan fayyadamuu danda'u qabda. Ana siin jechaa jirraa warra. Olii galle. Hoggaa dubbii haasoitus hoggaa haasoitanis dubbaddeetiin jira. Lal. Low. Era. Walii galleemi. Amantii soggaa keessu heeraa fi seeraan kaaye. Waa'ee Ameerikaa hin tuqin. Jee dubbadde moo Ramadaana keessa zarraaf hin jenne. Inumaa tokko fan Tiraamp naan jaa'u. Aboo Oromoo tanan galchu. Oromoo tana waa'ee Filistiin keessaas hin galchine waa'ee Iraan keessaas hin galchinaa hin jeen. Wanni amma seenaan haasoitu waan kanaa beekadha. Aboo alaabaa biyya tamiitu ol hin qabinaa biyya tana keessatti. Aboo ifiifuu ammaan tana majliisa kana gadhaabaa jirra. Diin Islaam kana gadhaabaa jirra. Boo if gadhaabaadha. Aboo dubbii siyaasaa Ameerikaa keessan galiinaadha. Lakki Oromoo hin jeen. Baqataa qabnaa. Hin jennee uummatoo. Baqataa qabna. Amma baqataa tokkotti namnummaan Ameerikaa fi Awurooppaa seenu biyya Arabaati illee seenu akkaawuntiin feesbuuka isaa waggaa 5 maal akka ittiin fayyadame garee Ameerikaan jibbituu fi addunyaa kanarratti globalization guutuun waan jibban irratti nama miidiyaa kana gubbaa irratti waan hin taane oofu. Tokkollee biyya teenya keessan galchinu adabbii itti fudhannaa siin jeesii kaaya. Aangoo qaban heera diduu hin dandeessu. Ati barsiisuudha ati. Rasuulli Rabbii barsiisaadha malee shoror keessaadhaa miti. Rasuulli Rabbii Ameerikaa balleessuuf Israa'el balleessuuf hin dhufne barsiisuuf dhufe malee. Ifaa bar. Yoota Rasuula Rabbii natti haasa'ii barbaadde. Rasuulli Rabbii shoror keessaadhaa miti. Amantii shoror keessummaatiinis hin dhufne Rasuulli. Abbootiin teenyaa shoror keessitoota miti. Ifaa bar. Diin Islaam barbaaddaa mire. Rasuulli Rabbii kiristaana arrabsuuf hin dhufne. Islaamummaan dhaadachuuf hin dhufne. Rasuula lakum diinukum walii diin harkaa qabu. Rasuula amantii namaatis kabaju. Amantii fiitis kabaju. Rasuula mirga fii kabaju. Rasuula mirga namaa kabaju. Rasuula waan dubbatu beeku akkatti dubbatu beeku. Rasuula heeraa fi seera qabu. Rasuula dogoggora hin qabne. Rasuula nama wajji akkatti jiraatu beeku. Rasuula waan loluuf beeku, rasuula waan loluuf hin qabne beeku. Kanaan ala maallaqumaan nutti si bitaniiti majliisuma kana keessa agarteetis majliisuma keenya kana agartee hanga mataa ol qabanne kana agartee sheekan kana dhawii gosuma gosaan nurratti qabsaa'uu agartee istiraateejuma hedduu tokko nurra baasan gaa. Obbolee eenyumaa unamanu an saba Oromootiif eenyumaa unamanu Rabbi malee. Ummanni kiyya Rabbi qaba.
Hangaan lubbuun jiru tanumaan jaa ummanni kiyya rabbi qaba. Ummanni kiyya biskiina. Khalaas. Ammaa miti. Gaafa isin bilisoomne jettan. Warreen maanta nagartee maa iyyitu kun gaafa maraataa naan jette san gaafa bilisoomne jettu san gaafaan jaarsoo irraa gartee cinaaksan irraa fottoqanii ummanni kuni poointi miiliyoona tokkoo fi poointi afur ummanni argee bakka bu'een dhabamee hin beekuu dubbadho ga bilisoomne jirra. Qajee mataa beeti. Hanga diirmaal ittiin sii beeka. Gaafasis maraatuma naan jettaami. Takkaa waan inni maraataan asitti aseettuma dhufuu ta'isa kan asitti dhufuu ta'isa bara. Maal dubbattii kun? Osoo Oromoo fi addee hogganan amantiidhaan jaaru naa wajji jaarta. Olola osoo hin taane. Waanii nan siin jiru kana oofta. Waa'ee Oromoo oofta malee dhaaba siyaasaa hojii kaatee woo akkanumatti lallaba dirree qullaa woo ulee guurrate yaa Oromoo bat. Maal ta'e taati. Mootummaa kana keessaa tapha haala si baasu jiranii wanni isin jechaa jiru bara. Waan biraa soo tasa. Mootummaa tana keessaa tapha haala si baafachaa jiru akka hin fayyadamne. Isaaniif dhukkubbii mataati. Ati siyaasaa keessaa walaba taatee jiraachuun. Ati nagayaan jiraachuun. Misoomatti amanuun dhukkubbii mataa isaaniiti warra siyaasaatiif. Yeroo hunda siyaasaa keessa akkatti seentu. Shoorar keessa si godhu barbaadu. Bakka tanaa bakkeetti beeku qabdu. Shanyitii. Yeroo hunda targeeta siyaasaa keessa si galfachuu barbaadu. Yeroo hundaati sirna kamiin wal dhooyitee akka biyya isaa mamtu wanni isaan barbaadan. Si tuttuqanii biddatti si galchuu barbaadan. Kun olaal Oromoon kun akkana biyya jeeqas hin jaanne sittees garagalan. Warruma ibidda si kaas ilaal. Ibidda si kaasaniiti laal jaanii mootummaa sirra kaasan. Biyya tanti akkaati hoogganachuu hin dandeenye. Arraati mataa ol qabatte. Laal. Kanaatu isaaniif ta'uu dide. Sirna kanaatu mataa si ol qabachiise hanga jiru kana. Isa dhugaatiin si hima. Laal biyya Itoophiyaa tanaaf Abiyyillee yoo deeme nama akka Abiyyiitu barbaachisa. Istiraatejik ammaa kana gabaabduudhaan siyaasa waan. Abadan. Isuma tanarra walii galla. Abadan. Isa kana faannoon faan caalanii TPLF faan caalanii TPLF deebifnee lollee TPLF yoo wajjin qabsoonee deebifnaa moo akkana qaqqalamnee dhumnaan sin jee. Akkanatti. Boo akkana qaqqalamnee dhumnaan sin jee bar. Tana ibidda keessa nu galchuu barbaadanii bar. Akkam nu godhu waliin nu dha'u. Kunis numarratti tafalaasafa dhufe. Yoo tokkummaa hin qabnu barayyuu tokkummaa dhabne Oromoon gosaa wal fixee fi tokkummaa dhabenetti jechaan oliin obboleessa. Yaa waan haasoo itoo gaawalla dhabdee waan akkanaa kanaas sin haaseenas gubbaa. Oromoon tokkummaa dhabee sin jiru. Dhaggeeffadhu. Oromoon ifi hojis nama hojis tokkummaa hin dhabne. Haasoo akkanaa dhaabi. Sabni Oromoo waan takka waan dhabeen qabu. Sababaan baay'isna.
dubbiin engadda akkuma gaafa kan baddannoo keessatti warra kiristaanaa gubdanii ortodoksii qaqqaltan nuun jedhan dubbiin irraatun ragaa arsii keenya irratti dubbiin dhufteef ragaa amansiisaadha ammas tun bar tadirree fajaane tun ragaa amansiisaadha bar ragaa amansiisaa keenyaa bar akka nuti naman qalle nuu miti kata baala baasan obboleeyyan keenya nuu miti kan gabrummaa bara meeqaa baadhachiisan dubbii kanaan nuu miti shoror keessaan obboleeyyan kiyya hin kalliniif daandii nuti qulqulluudha. Sabata gootanii isa isin bakka lan arku tana arki dhiisi dubbii mootummaa keessaa cibee dubbii shaneetis keessaa cibee tasaba oromoo tan irratti xiyyeeffadhu. Nu qaqqalanii janii bara addunyaarra nu dhiyeessanii deengadduma nu dhiyeessanii bara eenyu qaqqalle mana amantaa gubdanii warra faannootu kana jaa warra faannootii mee kadeen gadda arsitti nu qaqqaltan nuun jee eka addunyaa irratti akkasin nu gurraachoomsanii bara arras isaaniititu kana godhe warruma faannoo santu ummata keenya buqqaasee kana godhe taphni isaan taphachaa jiran isa kana siyaasa baanan sun hiidana warra faannootu isa kana godhe torbaan dabre amantiidhaan nu qaqqaltan jecha san caalaan hin jiru beekadha nutu amantiin nama qalaa obboleessoo isiniif wanni kun haaraya harargee akkanatti cabsa warri TPLF kaleessa ummanni faannoo kun finxaaleeyyii kun bara meeqa kanuma dalagan oromoo irratti oromoo qalaa siinjaan sitti dalagan dhufanii keenya kun gawwaadha oomandaa haasawaa isiniif haaraya tun naaf haaraya miti namni hin beekne jira waan inni haasa'u kana shufeera karaa harargeessan jaruma kanatu dalagi filannoo kanarratti waan ajaa'ibaa taphachuu ka'an isaan dubbii deengadda nama qaltan nuun jaaniif deebii quubsaadha wanni amma taane arsii irratti taane kun qabsoo oromootiifis gaariidha nuu miti kasagalee isaanii addunyaa irraa balleessan oromoon akkana godhan nuun jaanii jaalannee jibbine oromootu biyya harkaa qabaa siin jedha oromoon biyya harkaa qabu kamaali waliin biyya harkaa qabnaa maalinis hundummaa nu biyya harkaa qabaa sirna kana keessatti mataa ol qabanne sirna kanaatu oromoo akka isaan barbaadan san godhuufii dide eka sakeenyi diyya maal taatan waan nurratti gaggeeffamu moo waan amma isinaa soita kana moo abbootiin teenyaa dubbattu anin dubbaddu abbootiin teenyaa dubbattu waan akkanaa nurra laal akaakiyyee kiyya Haaji Aadam irraa eegalee wanni amma nurratti oofamu kun akaakiyyee kiyya Haaji Aadamiin jaarraa abbaa gadaatiin eegalee
Waanu manurratti dalagamas ge. Nulman barento irratti yoona haasa'ii barbaadde. Kanarraa mataan na tuqamaa bar. Singal tuusa. Wanni amma isaan nurra dalagamoo. Nuu kan ammas isaan gabroomsuu barbaadan. Abbootiin qabeenyaatis nu himire. Malee anima. Hai. Ammuma gaamataa ol qabatanii sheekan keenyaas kaabiin uummatanaa uumumaan tana harkate namni keenya. Kabaaleetis kaarsiitis kasii komandoo kun kaarargeetis kaabiin uummatanaa ukajimmaa kunis gaamumaa argate. Oromummaan kun tunummaan akkamitti hirriba nama dhorkiti gaa kaabinee tana Tigraayis numa qaba, Amaariinis numa qaba, Soomaaleenis numa qabdi. Tanummaan Oromootu maaliif akkanatti kanaaf yaa ijoollee teenya ummanni sabni bar ni beeka sabni bar waan beeku beekaaf callisa malee bar sodaatee sitti hin fakkaatin ka sabni keenya ni beekaa bar sabni ni beeka sirri beeka sirri beeka no jechuu qabdu. Ati qaboo ka waraana bilisummaa Oromooti jettee deddeemtu kun hoggaa waan hin taane waan seeraa alaa kriminaal waan seeraa alaa waan qabsoo alaa hoggaa sonnoo jechuu danda'u qabda boo. Akka iyyoo haasa'uun gootummaadhaa miti. Akka iyyoo haasa'uun qabsoodhaa miti. Namni xiyya dha'uun beelef itti dhukaasa. Fageessanii dhukaasuu irra fageessanii tilmaamuu wayya. Nun jeeqin miseensa kan kee gorfadhu. Uummata Oromootiin hin jeeqin yoo miseensa kee ta'an yookaan immoo balaleeffadhu. Waan qabsoo Oromoo keessatti haasa'omne waa'ee waraana bilisummaa Oromoo keessatti haasa'omne haasa'an. Qabsoon akkanaan jiru qabeenya hawaasaa gubnee siin jaa. Hawaasa kana goonee siin jaa. Mana kana gubnee siin jaa. Miidiyaa irraa waraana kan kee galfadhochi. Waraanni addunyaa tanaatu sikiriitiidha. Miidiyaa kana gubbaa waraanni hedduun ajaa'ibaan. Obboleessoo. Seera qabsiise waraana. Qabsoon durriyyummaan daleetu. Qabsoon kashlabummaan kun hin dalagu. Qabsoo keessatti waan akkanaa of fudhiisi. Hey, sii ta'uu baatu qabsoo gallakkisee keessaa ba'i. Qabsoon naamusaa fi adaba. Qabsoon Oromoon biyya shooror keessuuf qabsoo ittiin jirtu. Deddeemaa jirree jechuu keenya. Nama jeesuun gootummaadhaa miti. Oromoon nama jeesuun kan irra hin qabu. Kaayyoon Oromoo mootummaa diiguudhaa miti. Gaafii heeraa fi seeraati qabsoo heeraa fi seeraati. Awwal ol qaqqabdee miidiyaa kana gubbaa seera qabsootiin ala nutti hin deddeemin. Sinaamusaa fi seera kee qabaduu qabsaayi. Seeraa fi heeraan qabsooyina. Qabsoo Oromoon diigiin obboleessoo. Rakkoo mataa guddaa rakkoo guddaa qabda. Rakkoo hedduudha qabda. Naamusa kan kee godhi. Naamusa kan kee godhi. Heeraa fi seera Oromoo kabaji. Eenyumti kan kee. Maariyyoon gubee ettee miidiyaa irraa wacuu dhiisinutti seera qabsoo keessa kun hin jiru.
Qabsoo ijoollee xixiqqishoo takka uummata ijoollee xixiqqishoo takka godhan Oromoo kana. Naamusa kan kee godhe obboleessoo. Mootummaan Oromoo maatu xayyachaanii jirra ati maali ati? Ati maali? Ati kan Oromoo qabeenya Oromootiin gubeen hin jettu kun maali ati matumte kan kee? Ati qabsaa Oromooti moo maali? Leenjii kamtu kame hoogganse kan kee? Seera addunyaatiin qabsooyita moo seera addunyaa alaan qabsooyita ati maali ati? Naamusa kan kee qabadhuuti naamusaan qabsaa yookaan qabsooytu naamusaan qabsooyina akka nuti naamusaan qabsooyinu nutti qabsaayi. Maali ati? Nutis qabsaawaadhaa isinis qabsaawaadhaa seeraan qabsaawaa qabsooyinu seeraan. Hin jeeqin uummata hin jeeqin. Qabeenya uummataattis hin tuqin. Namaas hin tuqinaa. Maali gaa? Qabsaayi mirga Oromootiif. Oromoof qabsooyitaa mi qabsaayi? Eenyu si dhoorki? Hoggaa qabsooyiteeraa fi seeraan qabsaayi. Nama Oromoo tokkollee hin tuqin. Of qabsaawaa gootee namaas gantuun godhin. Eenyumti kan ga'e? Perfect. Isinirraatti cimna haa. Mataa gara nu galchani yaa. Barintatuu fi bar duru lafaa hanga kanuma balatti ilal keenyuma jettuun kanaatu bar qabaataan Oromoo tokko hoggaa lafaa kee hanguma tokko hoggaa harkatan isuma keetu kanaan si kaa lafaa. If qabsaa'aa godheeti kaan gantuu godhaa bar. Ati qabeenya harkatanii kun olaal gananii qabeenya harkatanii. Oromoo gurguranii sheeka ta'anii mojaa taa'e. Maali gaa ganni? Hinaaffaadha moo na qabsoodha? Waan barbaade dhaaba barbaade mirga qabaa bar. Akkuma gawa abbaa fedhe qoy abbaa fedhe deeggaruu jechuudhaaf mirga qabaa bar Oromoo maali? Mootummaa fedhe deeggaruuf mirga qabaa bar namni? Wayi maali? Ati natti amantu malee ati bilisoomaa miti ati gabroomaadha. Ati maali miti jettee mirga namummaa sarbuun maali? Maaliin jaabar tanumaan na dhibaa baran. Sinfilanne khalaas sinfilanne filate abbaa badhaadhina filatee jira sabni. Sin barbaadu khalaas silaa si barbaade si jala deema. Faayidaa akkaatiin qabne si beeka. Isin beekan. Warra siyaasaa guutuu keessi beeka Oromoon akka faayidaatti hin qabne. Waa meeqa sirrattee si beeka. Bilisummaa teetirra gabrummaa isaa wayyaaf. Gabrummaa san jalatti yoo gabrummaa sana amane bilisoome. Gabri gabrummaa isaa amane ni bilisoomaa bar. Akka Oromoon dammaquu didee tokkotti akka Oromoon hin dhageenye tokkotti haasawanii baras garagalanii. Galee. Afaan guuttatee waa'ee saba Oromoo haasa'uu hin danda'u. Wanni nuti haasa'u waa'ee saba Oromoo.
Waa'ee dhaaba siyaasaa haasawa. Waa'een saba Oromoo waan biraa, waa'een dhaaba siyaasaa waan biraa. Hin beeku niin qabsaawaa siin malee qabsoo hin beeku. Kitaaban dubbisu maaliif beeka silaa? Akkanuma quulee guurratee fiigaa bare. Biiti jiru tun Ingilizii bare boo. Addunyaan akkanaa miti addunyaa meeqa beeyna? Nurraa gadaafadhu kaa. Yeduroon faarinna tattindaa ta dur takka dhiise kaa. Ta dur takka haasawaa bare. Yaada moofaa. Ta dur takka haasawanii bare. Istaayiluma hin jirre tokko. Istaayila bara kana keessatti hin daleene tokko. Balaaxaa ijoollee. Haasawa ijoollee haasawaa barnutti. Takkittuma tana malee ammaas hin beekan. Takkittuma tana gaa. Tanuma gaa isaan siyaasaan itti cabsee baballeessee baballeessee. Wayii. Alaana laafee boo'icha. Akka namni isa balleesse maal namas balleesse maal? Gabrummaa yoo taate dantaa keetiif gabroomtee bare. Dhiiruma akka keetii hanga dhiirti akka keetii hanga si gabroomsu maa gabroomte re? Carraa harkitettoo waan fayyadame. Haasawa biraan haasa'in gaa. Akka uummanni Oromoo carraa isinii laatinii. Yibdu. Bara dur waan bara dur hawaasa walitti xiqqishaa tokko as keessa faa taa'eetiin waan ammatti hattu kana sii dhagaya. Siifi mootummaa wanni waliin ga'u hin jiru obboleessa. Mootummaa fi hawaasa wanni waliin ga'u hin jiru. Hawaasnis dirqama isaa ba'a, mootummaanis dirqama isaa ba'a. Biyya isaa nama shororkeessu mootummaan kamuutti hin dhiisu obboleessa kiyya. Ajjeesuufis barbadeessuufis mootummaan mirga qaba. Hidhuufis. Perfect. Ati seeroo qabsooytu seeraa fi heeraan qabsooytu. Seeraa fi heeraan hoggaa qabsooytu seeraa fi heera irratti si hojii qabsooyna. Eenyumtinuu heeraa fi seera ninka qabsa shororkeessummaa fi badii fi wallaalummaati gaggeessitu irratti eenyumaa olakkee waa deema sirraa. Dura seeraa fi heera qabsoo bari. Akkanuma qawwee guurratee ta'uun biiqin nutti. Miidiyaa irraas mana galeetti dabaduu irra gatta'e. Namni misaa'eela qabaa. Kilaash qawwee takka kilaash takka misaa'eela qaba namni. Diroon qaba namni. Rasaasa tokko qabattee kan Oromoo bilisoomsuudhaaf rasaasni barbaachisu bara. Jarmeen waraanaan barbaachisu bara. Guutuudha poolisiin Oromiyaatti harki tokko milishaan kun hundi dhukaasuu beeka waraana Oromooti bara. Dilli harki tokko waraana Oromooti bara badhaan inni harki tokko hundi. Namuuf bira jira bara. Waan gara sanitti maa rakkatta kanaaf. Anaa miti. Hundi keenya dhukaasuu beekna. Anaa miti. Anaa miti. Amma uummata keenyaa gargaarru. Haasawaa hedduu haasawuun fedhu. Uummata keenya. Mootummaan si fixu hin jiru boo. Mootummaatee harkattee kanaaf si fixu jiran. Mirgumammaa harkattee kana Itoophiyaa keessatti. Akkuma dursanitti akkam barannetti akkanumatti biyya irraa ari'amteetuma. Biyya teetti irrattis kawaata akkam finne akkanumatti akka deddeemtu barayyuu. Biitti tantee wanni itti ilaalamtee irratti finfinnee
Oromiyaa guutuu bara afaaniin xiyyeetta malee harkaan qabdu waa takka irraan qabdu. Ati nuti siyaasaa jala deemaa turre. Biyya teenya ijaarrachaan turre. Har'aa sanuma barbaadan. Har'a gartee biyya teenya jijjiirannaa ifis ni jijjiiramneenneeti akkanatti amannee dhufnaan isa kana fidan. Ifi immoo dalagachuu jiran namni siyaasaa noofu. Namni dalagachuu jira hundi dalagachuu jiran. Qabeenyaan gad dhaabbachuu jiran ilmaan fi barsiifachaa jiran. Biyya fi jijjiirrachaa jiran. Har'aati kanaaf lafaa kaatee akka namaattiin tahee if jijjiirennaan tanaan si dhufan. Rakkoon biraa tokkollee hin jiru maaliif hin dhugaa siin himne sa'o'i. Hoggaan sii qabsaa bar dhugumaan sii qabsaa. Amma dubbiin sii galtee biitiin hin jiru tun allammii biyya Ingiliizi obboleessa kayya. Allammii Ingiliizi. Eenyumtiin waan Ingiliizi naa godhu naan godhu mootummaan Itoophiyaanaaf. Itoophiyaa Afrikaa guutuu qabaachuurra paaspoortii biyya tanaa qabaachuutu anaaf caala. Qabeenya barbaaddaame. Guutuu Afrikaa san qabaachuurra paaspoortii biyya tanaa qabaachuun addunyaa guutuudha. Afrikaadhaan siif hin jijjiiru paaspoortiin biyya tanaa hin qabu. Olii gallaa. Namarraa waan hin kadhadhuus hin qabu. Wanni siimu tun dhugaadha. Siitu mataa ol qabannaan sirratti dalagu jiran. Lijiyyaa sun gaafa dhufees kanuma dalagan. Waa'uma lijiyyaa sun dalagan kanarratti dalagu jiran. Wanni aangawoota kee jibbaniifis siitu mataa ol qabate. Siitu aangoome. Gabra ta'uu kee malee aangawuu kee hin fedhan. Wanni biraa hin jiru. Sheekan keetis wanni jibbaniif mataa ol qabachuu sooressa keetis wanni jibbaniif tanumaaf keetuma kana keetirraa dhorki. Diinni keetii keetuma kana. Kasiif hin qabsaa'u siin jiru kana. Yoo ta'e manaan jaarradhee jettee. Lafaa kee inni gantuudha jaa. Laal. Sabaaf hin qabsaa'u jaa. Dantaa sabaa waggaatti fiddee sabni waa milkaa hin fedhu. Obboleessa. Jiraadha. Dalagadha amma tartiiba isinii qabattee mihi. Ummata keenyas ni gargaarannaa achi galfanneemi. Ummata keenyaaf kadirmatu gamma mootummaadhaa wayi kabiraa kadirmatuuf qabnaa. Hin qabnu. Namaas tuttuquu dhiisaa. Warrummaan gargaarsa geessuuf sunuu mootummaa arrabsaa. Maariyyoo mootummaas wanni arrabsituuf hin jirtu. Biyya isaa duraa jeeqame. Biyya harkaa jeeqaa jiranii. Anuma. Walii gallee ba? Qayyiloliyoon siin jeesni kijibdaa waan loltuun hin qabdu. Miidiyaa irraa kuma hunda godhattan siin jee. Sa dhiisika. Dhiisika. Mee isan lolta gaa? Mee loliin siin jaa? Eeqa. Mee siiniin jaa? Ni lollaa mee garam lolta? Qophaa'aadhaati. Koomentiidhaan qophaa'aadha. Sirba faafanatti wow. Eka. Sirba wanni ta'e hin jiru bar kana dura sirba wanni goone hin jiru bar. No. Dalaga. Heeraa fi seera. Namoota gurguddaa jira. Hoggaa qabsoon isaa namoota gurguddaa jira. Heeraa fi seeraan. Akkanumatti lafaa kaa'amee wow jechuudhaan ka wayyaaneen kufee miti. Kasee miti. Hoggaa qabsootu seeraa fi heeraan laal. Qabsoodhaa barkanii si himaa jiru kun. Qabsoo barbaaddaa mire. Akkana heeraa fi seeraan. Legalle. Ini tokko illee hin jiru jechuudha. Jaalama guutuun nu beekaa. Qabsaa'ota kee taaneetu nu beektee faranjiin nu gargaartiifi. Nu beekan. Seeraa fi heeraan sii qabsoo nu qabsoo.
As gubnee jirra achi gubnee jirra jennee qabeenya Oromoo mana firra gubnee moo achi gubnee jirra arsee keessaa gubnee jirra. Eeka akka akkas jennee barbaadde. Akkas barbaadde ka Jimma gubnee jirra Wallaga gubnee jirra akka jennu eeka. Akkasii godhani gubuuf yaana. Eeka qabsoodha eeka goota naan jette eegas akkasii. Sheekan manzaraa fa'a je'ee eeka milishaa fa'a je'ee fa'a abiyyi gantuudha shimallisattuudha fa'a kan jiru feete eeka. Akkas feete eeka qabsoodhaa akkas. Eeka. Sabni Oromoo siddii isaa eegas jechuudha. Sittindeessu. Ummata isaaniitii wajjin ummanni balaa baadhachuu jiru kun ummata balaa baadhachuu jiru ummata keenya kana ni gartaami ummata isaaniitii wajjin warri biyya bulchaa jiru rakkachaa jiru. Abbaatu uffatan saree yala dhaananii hadhaatan hunda obsaniiti ummata fiirra goggoganii jiraachaa jiran warri ati harkitu kun akka keenyaati miti. Qabsaa'onni dhugaa biyyi faadha. Shimallis faadha. Kaabinoota sanii fi milishaa sanii ummata fiirra goggoganii ummata isaaniitis jalatti kana godhaa. Isaan biyya jaarra jaan kun asii biyya jalaa jeeqa. Isaan biyya jaarra jaan jarri biyya jalaa jeeqa. Laal waan isaan baadhatan ummata fiirra goggoganiiti. Kalee isaas yoo ta'e. Kalee isaas yoo ta'e. Nutis isaanumaan rabsaa opidiyoo jennee. Kalee isaas yoo ta'e maaliif dhugaa siin himne? Kiyyibdu haadha abbaa keetuu ni arrabsitaati maaliif toltaa min raawus akka walii galtee qabduu tokkotti hinaaftu haadha raawu. Kalee isaas osuma opidiyoo jennuuniiti. Ilmaan Oromoo har'a baratee mataa ol qabate kanarra goggoganii alagaanis gadhaamamaa arrafamaas gayan arraas ummata isaanii jala fixaa isaanuma kana shoror keessaa godhuudhaaf taphaa ala baasuudhaaf ummata fiirra goggoganiiti ummata fiitii hojii reebamaa biyya isaanii eeggachaa jiraatan jechuu kiyya. Kunis ni dabra. Waan hin dabarreen seeni. Isinis qabsaa'aa afaannoodhaa wajjin TPLF wajjin irratti. Ummataas jalaa fixaa. Ummataas buqqaasaa. Amantiis dalagaa. Ni harkatan dawaa keessan. Kanoo kanaan biyya teessan kan qabu biyya teessan kan bulchaa jiru bar harargees bulchaa jiru ijoolluma harargeeti bar kajimma bulchaa jiru ijoollee himaati Wallagga bulchaa jiru ijoollee Wallaggaati nama biraati miti. Eka maali yoo akka namni biraa isinirra jiru tokko maasu itarree kafilate mataa keessanii maal jechuu daree ifilachuu baatan hoo kam taatan ifilachuu baatan hoo kam taatan eka akkam taatan hoo biyya teessan bulfadhaa ka biyya teessan nagaa eeggadhaa ka samaa waccanii akka nama dalagadhaa ka maal biyya teessan seeraan bulfadhaa ka maal nama biraa isin bulchuu jira maali? Tuulamas ka bulchuu jiru ijoolluma tuulamaati ba. Biyya teessan bulfadhaa ka. Maali gamaa gama na wacuu maali? Akka namni biraa isin irra jiru namni biraa isin gabroomsee tokkotti wal gabroomsaa gootanii wal hattuu gootanii maal haasoftan sa isin? Haasawa gizjibaaziin kee akkanaan fedhoo naan faranjiidhaa obboleessoo. Deemi nurraa asiichi. Deemi nurraa. Deemi. Deemi nurraa. Way.
akkuma ummanni amaaraa biyya fi bulfachuu jirutti hundinuu bilisiginnaa qaba. Hundinuu bilisiginnaa qaba. Arsii bulsu jira ka. Maali? Qabiraati. Qabiraati maali? Qabiraa kamiin fidaaf? Kaabineen jala raanka gubbaatti arsiidha ka. Caasaan isaa kun hundi arsiidha ka. Isaan to bulcha ka. Kalaas biyya isaanii bulfachuu qaban kaaseeraan. Maali gantuu yettee onni biyya isaa irratti arrabsituuf? Eekaa. Qaamni biraa kaminni? Hidhatee jira qawwee harkaa qaba. Biyya isaa heeraa fi seera qawwee harkaa qaba. Firraa deebisuu danda'a. Uummata isaaniitiifis waa godhuu dandayu. Caasa qabdi biitii mootummaa qabdi. Eekaa. Harargee jalarraa hanga gubbaatti harargeetu caasaadhaan biyya isaa bulfachaa jira. Biyya teenya bulfachuu danda'uu qabna ka. Nagee biyya teenyaa eeggachuu danda'uu qabna ka. Maali aangoo wanni nutti kennamteef maali? Eekaa kanatti haasa'e ka. Jalarraa hanga gubbaatti jimmatu biyya bulfachaa jira. Jimma keessattis itti gaafatamaan waraanni sun hundi keetuma ijoollee teete ka ilmaan Oromooti ka. Wallagga jalaa gubbaatti ka bulfachaa jiru si eenyu ka biraa katti ati quba laattu kun. Maali wanni biraa ati haaso'itu kun nutti? Biyya teessan bulfachuu danda'uu qabdan ka. Kitaabni biraa isin haaso'itan kun maali? Barna dhibaan. Hayi. Eenyutti gaa kan hin qabsaa'u? Ilaalcha yaada keenya jijjiiruudha. Eegaa. Jalarraa hanga gubbaatti Somaalee biyya isaa bulfachaa jira. Warra Somaalee irrattis yoo ta'e biyya isaanii eeggachuu qaban nagaa biyya isaanii. Isaaniif tolti waan ta'eef. Dantaa namaatiif miti bar dantaa isaaniitiif. Biyya teessa wanni tolfattanii bar dantaa keessanii. Dantaa nama tokkootiif miti. Biyya teessa laayixaniis dantaa keessaniif laayixanii bar. Amaariin jalarraa hanga gubbaatti biyya isaatti jijjiirrachaa jira jechuudha. Tigreenis biyya isii jijjiirrachuu jirti jechuudha. Atis biyya ta'e jijjiirradhu walii galuudhaan. Guraageenis akkasumatti. Maali keessan kun addaa maali? Mootummaan Itoophiyaa kun isiniif addaa? Uummanni biraatu hin dubbatu isiniif adda moo maali inni? Eegaa. Isinuma qofa moo maali? Eegaa. Kanaaf damma qabbaleessa. Damma qabbaleessa.